hojii akkas akkasiin irratti hirmaatanii bu'aa gaarii irra bu'aa gaarii maallaqa tilmaamuuf iyyuu isa rakkisu baay'ee irraa argachuu dandeettani. Qarshii 15,000 20 waan hin caalleeni hojii sana hojjechuu dandeettani. Qarshii hojii ittiin eegaltu harkarraa hin qabdu yoo ta'e barattee sadarkaa barnootaa kamuu dippiloomaa digirii haa ta'u sadarkaa barnootaa kan biraa hin qabdu yoo ta'e hojiiwwan maallaqa tokko osoo nuun gaafatan yookaan immoo hojii maallaqa malee yookaan investitoo hin godhini hojjechuu dandeenyu amma 5 isin biraan gaa. Ibraahim jedhamu roon yeroo jalqabaatti garuu chaanal kana utan sabira gochuudha maatii keenya dabalama. Maatii keenya kan taatan ammoo viidiyoon kun isin tole taraan laayik godhaati nafaana turaa isin jira. Egaa odeeffannoon kun hiriyoota keessan haa ta'u nama biraan ni fayyada jettanii namni yaadda yoo jiraate sheer godhaati biraan gaasan jechuu barbaada. YouTube channel kana subscribe gochuun hamma ana fayyadu caalaa isin fayyada waan ta'eef subscribe godhaadha. Sababni isaa odeeffannoo jireenya keessanii wal qabatan kan guyyuu jireenya keessanii as irratti waan isin maxxansuuf kanaaf yeroo tokko dhuftanii subscribe gochuun keessanii ol waan ta'eef amma subscribe godhaadha isin jechuu barbaada. Yeroo kana umrii dargaggummaa irratti Itoophiyaa keessattuu biyya keenya keessatti rakkoowwan furmaata laachuu hin dandeenyu kan furmaata laachuufis baay'ee nu rakkisan hedduutu jira. Sadarkaa biyyaataa ta'uu sadarkaa nama dhuunfaati. Kanaaf namni kamuu maallaqa hojii ittiin eegalus yoo hin qabne sadarkaa barnootaa barate yookaan ogummaa biraa shoorti koorsiiwwan garaagaraa fudhatee biizinasii keesseenuu hin danda'u yoo ta'an immoo gosa ogummaa kan baratee hin jiru kan sadarkaa barnootaa kan dippiloomaata digirii baratee hin jiru ta'e gosa hojiiwwanii hamma 5 ta'anii kan jalqabuu dandeettan qarshii tokko illee harka isaan irraa hin qabne isin biraan ga'a jalqaba irratti gosti hojii kana hojii gurgurtaati. Hojii gurgurtaa ta'uu dhaabbileewwan garaagaraa fakkeenya kan akka Itiyoo Telekoomii Safaariikoomii argatanii jirtan yoo ta'e bilbila gurguruu siim kaardii gurguruu yookaan immoo maamila yookaan immoo namoonni akka maamila dhaabbata kanaan taasisuun bu'aa baay'ee qaba. Ijoollee hojii akkasii irra hirmaatanii jiran namoota naannoo keessan jiran haa ta'u hiriyoota keessan haa ta'u namoota biraa karaa irratti illee kan argitan yoo jiraatan namoonni siimii baasii maal baasii jedhanii karaa irratti dhaabsisan bu'aan isaan argatan bu'aa gaariidha. Tokko biizinasii kana jalqabuu fi qarshii homaatuu isaan gaafatu sadarkaa barnootaa kamiyyuu isaan gaafatu hojii kanaaf fedhii qabaachuu qofaadha. Kanaaf yeroo baay'ee biyya keenya keessattuu namoonni keenya baratee ogummaa gaariidhaan yuunivarsiitii irra eebbifamee waggaa 5 baradhee achi bahee kanaaf hojii hojjechuun dirqama hojii hojjechuutu nama mala qaacaramuu qaba dirqama jedhee taa'ee hamma qaacaramu fa'eegaa. Lammaffaa immoo qaacarameetu qarshiin isin argatu xiqqaa yoo ta'e dirqama inni ogummaa gaarii baradhee bahee waggaa sagasiitti dadhabee bahee yeroo barumsa irra jiru akkas nama qaxalee ture. Kanaaf minda guddaa akkasittu nama mala jedheefata. Kanaaf rakkoo keessa taa'uu irra hojiiwwan hin jaalanne hojjanne yeroo sana kennaaf hojiin hojjennu kamuyyuu hojiin dhaabbataan hin jiru hojiin dhaabbataan hin jiru. Namni biizinasii wayii har'a jalqabe waggaa 5 yookaan waggaa 6 booda gara biraatitti ce'a. Biizinasii sanaan guddate yookaan immoo gosa hojii biraa keessa seenee jijjiirama biraa fiduu danda'a. Kanaaf hamma iddoo sana kennuuf ammoo jireenya keenya guyyaa har'a buruutti dabarsuudhaaf hojii ta'uu keessatti hirmaachuun dirqama. Kanaaf gosa hojii nama isinii kaasu kan ofii keessanis hojjechuun barbaanne namoota firaa obboloota keessan haa ta'u yookaan ammoo nama hojii wayii hojjechuu barbaade maal akka hojjetu isa dhibee taa'u wayiiti akka gorsaatitti hojii kana hojjetu jettanii irra hirmaachisuu ni dandeetta waan ta'eef waa'ee odeeffannoo hojii kana beekuun dirqama isin jechuu barbaada. Kanaaf akkuma jalqaba isin kaase gurgurtaa siim kaardii moobaayilaa akkasumas immoo wantoota garaagaraa dhaabbilee Itiyoo Telekoomii fi Safaariikoomii faana hojjechuu barbaadanii karaan isaa ammayyuu banaadha hin barbaadan nama barbaadan waan ta'eef bakka bu'ummaanii meeshaa isaan irraa fudhatanii koompitara teessoo maal kanneen isaan irraa fudhatanii hojjechuu dandeettanii. Kanaaf isaan alaa miti dhaabbilee mootummaa miti dhaabbilee dhuunfaa qorichoota garaagaraa gurguruu dibata garaagaraa saamunaa wantoota akkasii kan gurgursiisan baay'eetu jira. Inni kun ammoo bu'aan isaa akkaataa ati nama amansiiftee piroodaaktii isaanii kan itti gurgurtanii komishinii argatta. Dhaabbileen makiina magaalaa guddaa baay'ee keessa jiran dhaabbileen akkasii sunniin koorsii torbee tokko yookaan torbee lamaaf sii kennan yookaan guyyaa muraasaaf sii kennan akkaataa itti gurgurtu yookaan ammoo piroodaaktii sun saadifeektii inni qabu bu'aa inni qabu tajaajiloota akkama wantoota akkamiitiif akka tajaajilu barnoota isaa sii kennan achi booda piroodaaktii isaanii sii kennanii isa immoo deemtee gurgurtee dandeettii nama amansiisuu akka yoo qabaatte baay'ee isaa gurgurtee ooluu dandeetta. Akkaataa isaaniin ammoo bu'aa achirraa argamu komishinii jidduu sana argamu fudhachuu dandeetta. Isa kanaa qofa keessattuyyuu komishiina hojii komishiina irratti hundaa'an bittaa manaa gurgurtaa lafa bittaa gurgurtaa meeshaa bittaa gurgurtaa hojii akkasii dandeettii nama amansiisuu dandeettii waa gurguruu yoo qabaattan hojii akkasii irra hormaatan bu'aan isaa baay'ee olaanaadha. Kanaaf jalqabu qarshii tokko illee isin qabata. Lammaffaa immoo guddistuu daa'imman yoo akkas jedhu tarii
gadi isinii bu'uu danda'a. Hojiin kun immoo hojii utuu irra hojjetame hojii baay'ee tokko bu'aa qabudha. Fakkeenyaaf namni mana dhuunfaa keetii qabdu yookaan ijoollee ofii kan keetii qabdu ijoollee kan kee guddiftu ijoollee kan kee biraatti dabalataan mana namaatittis ijoollee nama biraa guddisuudhaan achirraa bu'aa argachuu dandeettu. Kanuma achirraa horii argachuu dandeetta. Yeroo kana keessattuu magaalaa guddaa keessatti yookaan abbaa manaa fi haati manaa hojii seenan ganama yoo ta'e ijoollee isaanii amananii hojjettuutti dhiisuu yeroo kana rakkisaadha. Hojjettuu gaarii argachuun rakkisaadha. Nama beekan argachuun rakkisaadha. Kanaaf yeroo kana tajaajila kan namni hin barbaanne hin jiru. Sababa kanarraa kan ka'e ijoollee barnootaaf hin geenye ijoollee umurii isaanii daa'ima fuudhanii mana barnootaa geessan akka barattuuf otoo hin taane bakkuma oolchaan dhabanii fa'aa fuudhanii mana barnootaa geessanii yeroo hojiidhaa bahanii fudhatanii gara manaa galu barnootaaf otoo hin geenye. Sababa nama isaanitti dhiifatan dhabuudhaan. Kunis immoo obboloota isaanii sadarkaa barnootaaf gahan faana utuma barnootaaf hin geenye ergu akkasumaan itti kaffalu lammaffaa immoo ijoollee faana ergan kan obboloota isaanii kan qabanii deemaniin achitti barnoota irratti rakkisuu. Rakkoowwan akkasii sana furuudhaaf manuma kan keetiitti fakkeenyaaf mana kan keetiitti galtaa yeroo isaan hojiidhaaf ba'an ammoo ijoollee isaanii dhuftee fuutee nyaata isaanii qopheessitee dhiqxee maal jettee uffata isaanii dhiqxee yeroo isaan galan ammoo isaaniif kennitee gara mana kan keetii galtaa gara ijoollee kan keetii galuu dandeenya ammoo ijoolleen qabda yoo ta'e ijoolleen qabdu hojii biraa irratti hirmaattu yoo ta'e galtee hojiiwwan garaagaraa kan biraa irratti hirmaachuu dandeetta. Dabalataan ammoo namoonni fakkeenyaaf hojii mootummaa abbaan haatis hin qaban yoo ta'e ganama obboroodhaan biraa deemu sa'aatii 11 sa'a 12 akkasitti deeman fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessatti argitanii jira ta'u ta'e naannoo nuti galluu fi naannoo nuti hojjennu fagoo yoo ta'e sa'a 11 10tti fa'a yeroo ba'an 11 12tti fa'a yeroo ba'antu jira. Ijoolleen ammoo mana barnootaatiif qaban sa'aatii tokkoof walakkaadha mana barnootaa kan seenan sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 45tti mana barnootaa kan seenan. Kanaaf halkan saniin fa'a yeroo mana barumsaa geessan argita. Mana barnootaa geessuuf yeroo isaan rakkisan argita. Kanaaf fuutee mana barnootaa geessitee mana barnootaatiif fuutee manatti hin galuu qofaa fi kaffalchiisoo kan ammoo bu'aa achirraa argattuun jijjiiruu dandeetta. Hojii kana ammoo qarshii yoo qabaattan invest gochuus dandeetta. Namoonni qarshii qabdan fakkeenya ijoolleen mana barnootaa sadarkaan isaanii mana barnootaatiif hin geenye isin ammoo manuma ta'e wayii kireessitanii meeshaalee daa'imman ittiin taphatan qopheessitanii ijoollee nama baay'ee fuutanii achitti yoo of bira oolchitan maatiin ganama hojiidhaaf yoo ba'u fuudhee fidee sii kenna hamma isaan hojii xumuranii gara mana isaaniitti galan ammoo atachitti xabsiisuu nyaata isaanii nyaachisuu irraa dhiquu daayiperii jijjiiruu fi wantoota tajaajila akka daa'immaniif kennamu barbaachisu kan kennitee fi guddisuu jechuudha. Maatiin gaafa hojii irraa bahee gara manaa galuu jedhamu akkuma mana barnootaa dhaqanii ijoollee fudhatan sana si biras dhufanii ijoollee isaanii fudhatanii gara manaatti galuu danda'an. Kan nama tokko qofa miti beeke gaafa akkas gootu gaafa maallaqaan invest gootu ijoolleen baay'ee nama 10 nama 20 hojii kana baasee namoonni baay'een keessattuu magaalaa Finfinnee keessatti tajaajiloonni akkasii kan kennaman jiran. Fakkeenyaaf zuufaan fudhachuu dandeettanii. Kanaaf akkaataa sana ijoollee mana barnootaa sadarkaan isaanii hin gahin maatii faana rakkatan tajaajila akkasii irraa maallaqa argachuu dandeessan jechuudha. Akkuma jalqaba isin kaasee fakkeenyaaf hojii jalqaba isin bittaa gurgurtaa meeshaa akkasii jedhe sanarratti qarshii soo qabatan isas invest gochuu dandeettanii. Fakkeenyaaf Itiyoo Telekoom akka Safaariikoomii kaardii maxxansuu kaardii attamuu dandeettan. Qarshii 15,000 20 waan caalleeni hojii sana hojjechuu dandeettanii waan biraa homaa isin gaafatu foormii guutantu jira terminal printerii fi luukii isin gaafata achimmoo smartphone bilbila si gaafata appilikeeshinicha buusuudha yoo si barbaachisa immoo biiroo banachuudha. Kanaaf warroonni suuqii kaardii yoo fudhatan paarsantii 2.5 bu'aa irraa argataniiti kan isaan gurguranii atammoo yeroo hojjettu paarsantii 8.7 irratti qabattee kan gurgurtu jechuudha. Kanaaf bu'aan kan kee jidduu sana jiru naannoo paarsantii 2.3 waan akkasitti bu'aa immoo baay'ee qaba. Kanaaf nama amansiiftee suuqii garaagaraa irra deemtee hamma kutaa biyyaatti naannoo jiran gara magaalaa baadiyyaa jiran sanitti deemtee amansiiftee taffiyattee qarshii 15,000 yookaan qarshii 20 qofaan hojii guddaa hojjechittee ooluu dandeetta siin jechuu barbaada. Hojii kana immoo qarshii yoo hin qabne akkaataa nama siin jedheen gurgurtee qofa komishinii jidduu sanaa jiru argattee jechuu dandeetta. Irratti ammoo dabalataan qarshii hamma kana qarshii 15,000 irratti hirmaadhee komishinii kiyyaas argata. Bu'aas kan biraa argachuun barbaadu jette akkaataa kanaan kaardii maxxansuu hin dandeessin jechuu barbaada. Sanaatis ammoo hojii deliveriiti. Hojii deliverii kana qarshii amma homaayyuu ta'uu hin qabne hojjechuu dandeetta. Ofii kan keetii beeksisa baaftee maxxansitee nyaata yoo barbaachisaa ta'e uffata yoo ta'e uffata daa'immanii meeshaalee biiroo kan garaagaraa kanneen qarshii homaayyuu harka kee irraa ta'uu hin qabne hojjechuu dandeettas jechuu barbaada. Dhaabbilee warroota meeshaa qaban kennaaf mana nyaataatiin walii galtee
gaafa namni ajajatu ati mana nyaataa sanarraa fuutee isaanii geessitan komishinii jidduu isaanii jiru ammoo fudhattee ofii jiruu dandeetta baate hojii kan baay'inaan namoonni irra hirmaatanii jiran dhaabbileen ammoo hojii deliverii kan nama hojjechiisan jiran dhaabbilee sana faana walii galtee hojii sii kennanii hojjechuu dandeettatti komishinii jidduu isaanii jiru argattee fudhattee jidduu bahuu ni dandeetta si jechuudha barbaada. Hojii keessummeessituuti. Hojii keessummeessituuti. Hojii keessummeessummaa irratti dhiira haa ta'u shamara hojii kana irratti hirmaachuu dandeettanii qarshii homaayyuu isin gaafatu. Hoteela gurguddaa garaagaraa irratti manneen nyaataa sadarkaa giddu galeessaa jiran irratti manneen bunaa akka duratti viidiyoo darbe irratti isin kaasee manneen bunaa keessatti hojjechuu dandeettanii hamma baay'ee jalqaba irratti isin kaasee hojii tokko kan hojjennu ifin hojii maallaqaan investi goonu hojii umrii guutuu hojjennu miti. Hojii irra jalqabnu kana itti amilkaa'uu baannu hamma wanti wayii nu mijaa'utti erga waa wayii mijeeffannee booda gara sadarkaa biraatti ceenaa hojii masanoo kaa'uu guddifnaa har'a mootuyyuu mana uffataa suuqii uffataa hin qabne yoo ta'e immoo gara fuulduraatti ammoo warshaa uffataa banuu dandeenya. Walumaa galatti hojii dhaabbataa jedhamu hin jiru. Keessattuu hojii maallaqaan investiin goone hojiilee akka nama isin kaasee kanneen ammoo umrii guutuu waan hojjennu miti. Hamma wanti yaadnu wayii nu milkaa'utti hamma wanti eenyu wayii argannutti rakkoo keessa taa'u manna hojii akkas akkasiin irratti yoo hirmaanne bu'aa gaarii irraa argachuu dandeenya jireenya keenya guyyaa guyyaatti dabarsuu dandeenya isin jechuudha. Itti aansuudhaan immoo hojii maallaqaan eegalamnu yookaan immoo hojii maallaqa malee eegalu keessaa hojii onlaayiniiti. Hojiin kun hojii namni maallaqaan investi godhu baay'ee caalaa hojii maallaqa gurgurtuu irraa argachuu dandeenyu. Kanaaf hojii onlaayinii kan garaagaraa TikTokiin jira, YouTubein jira, aappiiwwan maallaqa namaa kaffalan baay'een jira, aappiiwwan kiriptoo karansii baay'een isaanii jira. Hojii akkas akkasiin irratti hirmaattanii bu'aa gaarii maallaqa tilmaamuuf iyyuu isa rakkisu baay'ee irraa argachuu dandeettan. Hojii kana mootuyyuu bal'inaan viidiyoo biraatiin walitti deebinee waliin ilaalla. Hojiiwwan onlaayinii maallaqa gurguddaa kaffalan kanneen akkamiiti isa immoo eegaluu fi maal gochuu qabna akkamitti eegalla kan jedhu fuul koorsii isaa waliin tokko isaaniitiin yoo hin barbaadan ta'e viidiyoo itti aanu irratti kan isin deemnu ta'a jechuun barbaada. Asumaanii koomentii jalatti gosa hojii onlaayinii kam odeeffannoo isaa beekuu barbaadan TikTok haa ta'u YouTube kanneen akkamitti akka hojjechuu dandeettan akkamitti ammoo sadarkaa qarshii isin kaffalu irra gahuu akka dandeettan akkasumas ammoo hojiileen biraa gaafuma jalqabdarraa maallaqa namaa kaffalan jira. Isaan kana irratti ammoo ogummaawwan shoorti koorsiiwwan garaagaraa hojii onlaayinii hojjechuu isin tajaajilan giraafiik diizaayinii haa ta'u viidiyoo ediitingii haa ta'u content creation yaa ta'u wantoota akkasii kanneen irratti hirmaattanii bu'aa gaarii irraa argachuu dandeessan jechuu barbaada. Waan dhufanii galatoomaa galanii keessan guddaadha. Gaafiif kunis ammoo waan ifa isin hin taane kan biraa gosa hojii kan biraa beekuu ni barbaadda yoo ta'e koomentii jalatti na barreessuun dagatina viidiyoo irratti hambuu danda'u turaan eeganii keessan bakka jirtan isin akka qabu.